Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoon Oromoo System App hundi keessanuu nagaan qaba. Nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabaja bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha har'as akkuma beekamu barumsa haaraa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Barumsi kunillee har'a barumsa baay'ee isinitti tolu jedheetiin yaada. Akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Har'a barumsa isiniif qabadhee dhufe kuni application eegagade install goonetiin gadi buufanne booda akkamitti gara memorii deebifnu waliin ilaallaa. Warri channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii mallattoo notification tuqaatii ol kan jedhu irra kaa'adhaatii nu hordofaa isiniin jenna. Barumsi nu asirratti dabarsinu hundi akka yeroo masan isin qaqqabu godhaa isiniin jedha. Amma barumsatti seenuuf deemaa jirra. Like godhaa haa jammarru ammumaanuu isiniin jedha. Gara barumsaa seennetiin jirra. Lama qabaa steepii lamaaniin waliin ilaallaa. Steepiin tokkoffaan duraan dursitanii siitingii bilbila keessan irra jiru ni seentanii. Sanaan booda siitingii keessan keessa erga seentaniin booda application kan jedhu ni jira waan ta'eef bilbila nama hundaatirra jira. Yoo hin jiraanne kadhabdan taate apps jedhu filattanii. Sanaan booda wanni isin beekuu qabdan application isiniif hayyame qofa malee application immaan arge isiniif hin fudhatu jechuudha. Namni application tana hayyaman isinitti agarsiise waliin ilaalla. Amma applicationichi naaf hayyamee jira waan ta'eef dhuftanii application gubbaa si'a tokko ofirra cuqaaftaniin booda storage bakka jettu jala kana ni jirti waan ta'eef storage bakka jettu tana gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda change bakka jettu gubbaa bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa kan ni jirti isi gubbaa cuqaaftanii. Sanaan booda qafuurra kan jiru amma inni qafoo gubbaa jira waan ta'eef qafoo gubbaa jira. Meemoriin qullaa jirti jechuudha. Mallattoo duwwaa jirti meemoriin gubbaan gallachuudha. Dhuftaniitiin memory card SD card jedhu kana gubbaa si'a tokko ni cuqaaftu. Sanaan booda movie jedhu isinii fida. Jala movie erga gootaniin booda akkatti isinii fida jechuudha. Akkatti hanga dhibbaan lakkaa hanga dhibbaan lakkaa baata amma 34 irra jira miti. 34 kanarra osoo jiru iyyuu dhaabatuu danda'a jechuudha. Udaa 0 iyyuu irra geessee deebi'uu danda'a waan ta'eef ima eeydan jechuudha dhaabattanii. Laakiin garuu yoo isiniif hin aga inni dhumatu dhaabadhee hin eegu ka'ettan taate baatanillee itti deebi'uu ni dandeessan. Keessallee garaachan baatanii itti deebi'uu ni dandeessan jechuudha. Yaa kiyyamee amma akkatti naa baasetiin jira jechuudha. Change ka'edhu cuqaasu SD card irratti baheetiin jira jechuudha. Yoo duraa internet storage irra jira miti amma immoo SD card itti bu'eetiin jira jechuudha. Sanaan booda akkatti erga isiniif baase booda steepii lammatallee isinitti agarsiisa. Steepii lammatallee kana caalaa homaan ulfaatu jechuudha. Agammaatti laayikoon godhin laayik godhaa isiniin jedha. Application isiniif hayyame tokko irra qubaan gadi qabdanii sakandii lamaaf eega qabdan booda sanaan booda app info kan jedhu isa jala kanan jira dhuma gubbaa barreeffama sadeen dhumarra isa si'a tokkoof cuqaaftanii gara isa isin fudhata gara reefuu tanaa san isin fudhata jechuudha. Sanaan booda storage bakki jettu ni jirti akkuma reefu isinitti agarsiisa. Sanaan booda gubbaa olii san change ta'etu akkuma reefu ni jirti. Yoo change gubbaa tuutan akkuma reefu isiniif fida jechuudha. Mobaayilii gubbaa kan jiruu fi memorii gubbaa kan jiru isiniif baasaa jechuudha gosa gosatti. Akkuma reefu isiniin jedhesan jechuudha. Sanaan booda isin maal gootanii akkuma reefu SD card irratti tuuxanii movie ka'edhu jala kana ni jira. Movie gubbaa gadi tuuxanii yoo jettan akkatti isiniif fidaa jechuudha. Isiniif lakkaa'aa jechuudha. Hanga inni dhiba guutuun dheeydan. Dhibballee guutuu baatu garaachan keessaa baatanii itti deebi'uullee ni dandeessu jechuudha. Hanga inni caafii tana guututti hin ta'u wanni jedhamu hin jiru. Dhiisellee lakkoofsaan irra jiru kana irratti illee gatee biraa ba'uu hin danda'a jechuudha. Hanga inni isiniif hojjetu hanga inni isiniif guutu yoo eeguun kan isinitti ulfaatu taate keessaa baatanii yoo barbaadan ammoo silkii keessan
cuftanillee lafa keettanii biraa deemuu ni dandeessan. Waan hojii biraatirrallee nama dhorku waan hin ta'ineef baay'ee waan namatti tolu waan ta'eef ni eeydanii jechuudha. Inni isiniif ufumaa irraa deebisee lafatti isin eega jechuudha. Ni eeydanii sakandii muraasa booda erga eeydaniin booda akkama amma argaa jirtan kana jechuudha ofirraa buuse jechuudha geesse. Akkuma amma argaa jirtan yoo dura internal storage gubbaadha miti amma immoo SD card gubbaa jira jechuudha. Memory gubbaatti darbee jira jechuudha. Amma maal gootnu mee amma application biraa kanaaf hayyamame wayii isinitti agarsiisu application ma tokko keessa mee fagoo osoo hin deemne pixel bitan isinitti agarsiisu. Akkatti irratti eegatu hiixan booda akkuma reefu isinitti agarsiise storage ka jedhamu gubbaan tuuyitu storage kana jalallee waa hedduu qulqulleeffachuu dandeessanii hin jiru jechuudha. Bakka reefu tana change jettu san hin jiru jechuudha. Qullaadha hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Amma mee application biraallee isinitti agarsiisu. Mee viidiyoo itti makana keessaa tokko isinitti agarsiisu. Akkuma ammallee argaa jirtan kana change bakkeettu sun hin jirtu jechuudha. Duwwaadha. Bakka san silaa change ta'ettu dura baatee jirtu amma hin jiru jechuudha change bakkeettu. Sanaan booda erga akkatti isiniif baasen booda application isiniif hayyame qofa keessaa irra godhattu. Barumsa keenya xumurreetiin jirra. Hamma barumsa dhufu walitti deebine turtii gaarii isiniin jedha. Yoo channel kana like hin godhin subscribe illee godhaa, like illee godhaa. Ciao ciao isiniin jedha. Turtii gaarii amma barumsa dhufu walitti deebine nagaan.